keenya Iyesuus waaqa moo waaqa miti nama moo nama miti kanuma wangeela bichaadha quraanatti naajamu hadisatti naajamu walii galle Tumurte ana isin ada geeffadha immoo geeffadha maakii qabadhu antu godhanis dubbadhu anis kana siin jechaa jiru mata dureen waa eenyummaa Yesuusiiti garuu ati waa eenyummaa Yesuus haasawutti waa Iisaa kaaftatee jennaan waa eenyummaa Yesuus haasawutti waa Rabbi tokkicha kaaftatanaan dirqama waan ati kaafteef deebii kennuun koo dirqama kitaaba ati fayyadamturraa yotti walii galte deebi. No ansan siin hin jennu ani waan irraa haasa'uu deemnu wangeela keetii irraa haasa'uu deemna malee quraana irraa haasa'uu hin deemnu. Ragaan an fidadhu wangeela keetii malee quraana irraa himiti. Fudhattee kana. Akkas joon koo. Ani wangeela irraa hin bahu. Akkas wangeela irraa hin bahu. Amma dandeessaa? Amma yeroo masana diimaa yeroo masana arginaati. Na dhageessa dura mata duree kana naa gadi. Atis wangela male Quraanan dhaytu anis wangela male Quraanan wali galle an kitaaba barbaade fayyadame waa'ee Yesuus waaqota if in dandeu wangela khayti tamantu wangela kanatti amantami mana kee dhufeeraatti fufi amma daqiiqaa nu lofte hin fufu dura hanka wali gallu hanka jettee umani dhageeffadhu umani dhagee qaba ani kanin Yesuus nama male waaqa miti waaqa akka qabu waaqa akka hin ta'in nama akka ta'e akka waa hundate ani wangela qofa raayina sa quraani khiyana bira unjiru quraanan dubbadu wali galle Abu Muaz meesee tokko isheen dhageeffadhu waan asi jechutti jiru fakkeenyaaf waa'ee waaqummaa Yesuus dubbachuudhaaf konseptii waaqayyoo akkasitti beektumsiif ibsuun koo dirqamaadha Yesuus malee siif hin galu waan saniin jen obboleesso wangela ra namni eenyummaa Yesuus no jaasa hojjettee maxxansitee miti John maal hin isaa gubda okay quraana ra naasaw fudhatte an quraana ra naasaw wangela qofa ra naasaw nama mbusina imbusina yaa ta'u Ahmad mata dure inni mata Ahmad namcha kana nu jiddu jiraadhu ittiin akka ifiin mata eenyummaa Yesuus dhaabbadu yetti eenyummaa Yesuus wangeela qofa ra namni hojjaasaa jedhe ani quraana barbaadu oy awwalee nu us waajitan namni hojjaasaa jira awwal yaa ustaas akkana obsa John miyuuti kaasi takka okay Yesuus eenyunni kan jedhurraa Quraana irraa toon seeniin wangeela keessa qofa wangeela duwwaa irratti haasa'uu dandeessaa? Eeyyee lakkinaan jedhe. Na dhageeffadhu gaam akkaataa fakkeenyaa fi akkaataan itti fayyadamu sitti himutti jira. No eeyyee lakkinaan jedhe Joon. Wangeela qofa irratti hundooftee maalummaa Yesuus dandeessaa? Nagaafadhu. Takka Joon miyuutu goy takka Joon miyuutu takka. Qoy takka. Ustaaz Abu Muaz. Ustaaz qoy takka. Joon inaasoftaa qoy. Naasofta osoo quraana keessa hin seenin osoo hadiisa keessa hin seenin osoo maalummaa Yesuus qofarraa hin bahin joonii wajjin haasa'uun barbaaddu nin barbaadu wangeela qofarraa hin haasa'u eeyyee nin barbaadu wangeela qofarraa maalummaa Yesuus irraa hin haasoftu eeyyeen ayyee muyuutiin akkabadhaa ustaas okay Joon wangeela qofarratti hundooftee maalummaa Yesuus irratti haasa'uu dandeessaa eeyyeen lakkinaan jedhe Joo miyuutii keerraa ka'e wangeela qofarratti hundooftee maalummaa Yesuus irratti haasa'uu dandeessaa yes or no dhiisaa miyuutii irratti hin cufinaa dhiisaa piliis viidiyoo irratti hin cufinaa yaa jamaa dhiisaa haa ta'u waan barbaade ta'u dhiisaa piliis dhiisaa dhime miyuutii illee godhina viidiyoo irratti hin cufinaa piliis bahee jira kunoo Namatu baas muti godhanii baasanii piliis leetara hojjetee karaachisi mana. No omtuu miitiin goonanii deebisaan ijoollee. Ijoolleen keenya piliis kanatti sababatanii bahu. Yaa kanas sababatanii bahu viidiyoo irratti hin cufinaa miitiin godhinaa ustaasni hin jiru wajjinaa isaa jiru yoo barbaachisaa ta'e isaantu miiti godha. Namni tokko miitiin godhin kana booda. Nama miitu nama godhu viidiyoo namarra cufu aangoorraa kaasa. Piliis. Yaa jeeqanii bu'uu barbaadu waan ta'eef namni tokko hin tuqina. Jazaakumullahu khairan. Okay. Jooni Nagashaa. Taap godhaa ijoolleen keenya riippoortii godhu waan ta'eef taap godhaa ishii jazaakumullahu khairan. Jooni Nagashaa please. Jooni Nagashaa. Joon ergadhu seegaan jira Joon. Joon seegaan jira. Okay agasiifu. Ustaaz Muaz wangeela irratti hundaanii waa'ee maalummaa Yesuus irratti haasa'u barsiisaan kiristiyaanaa maalummaa Yesuus irratti haasa'u jira osoo wangeela irraa hin bahin.
Barsiisaa waajii naasoftaa? Ni haasawta waajii kanarratti. Barsiisaa waajii? Dubbistanii akkam jirtu sin naguma. Nagaan isiniif haa ta'u barsiisaa waajii akkam jirtu? Nagaan na eeddani. Barsiisaa waajii Ani kan hin no jiru. gaafii ma isin gaafadhe deebisaa barsiisaa waajii gaafii ma isin gaafadhe deebisaa Na dubbachiisa. ifamaa wajjiniin Nagaa sin Jaan deebi'e jaan. Ayyee Joon deebi'ee jira ayyee rakkoon qabash takkaa miyuutu nu godhaash Joon haa xumuru takkaa eebbifamaa miyuutu nu godhaa barsiisaa waajii Joon haa xumuran Sekendi shan duwwaa dubbadhu yoon ayyamte. Eessu. Akka gootanii sekendi shan yoon ayyamte malee yoo dubbatanitti nan bu'aa dhimma ta'e qabu. Galaan. Joonii waan inni haasa'e ayyee galatoo erga silaa hordofaa turre wanta Joon jechaa ture ammumatti fuunee haasofnaa nama tokko gastii irratti nambisin anaa fi abumwaas malee jedha. Ahmed haasa'aniiti anis nan bu'a. Mana keetti feerii godhiitii akka walqixxummaadhaaf ta'utti nama hundumaa ammas irraa gadi naqiiti. Jooniif abumwaas qofa walitti dhiisii daqiiqaa qabiidha. Abumwaas ragaa baasee agarsiisaa viidiyoodhaan ragaa baasee agarsiisaa waan dubbisu dubbisa. Jooniif inni qofti gastii kanarra taa'anii haasa'an. Nama tokko nambise. Anaaf hiikoo nan bu'am. Anama fakkeenyaatti nan bu'am. Achumnaa turi takka. Achumnaa turi Joon barsiisaa waajii takka eebbifamaa. Amma Ustaaz Abu Mu'aazii rakkoon qabu nama nan buusaa. Ustaaz Abu Mu'aazii maal jedheen jira wangeela irratti hundooftanii Iyesuus eenyunni kan jedhu irratti haasoftu jennaan yes naan jedhan. Amma nama harcaasuun duratti Jooniin walii qaluu qabna kanarratti. Joon miyuutii kaasii yes ornoo qofa naa keeta. Saatiin dheeressin waan ta'eef. Wangeela irratti hundooftee osoo wangeela keessaan bahin Iyesuus eenyunni kan jedhu irratti haasoo dandeessaa yes ornoo. Yes or no son taani maybe wanti ni gersu jira nan galuu nan danda'a Quraana keessa. Piliisko Joon Quraana dhiisii wangeela keessaa osoo hin baane wangeela irratti hundooftee Seenuun ni danda'ama. Seenuun ni danda'ama. Wangeela qofarratti dhaggeeffadhu Katakashi takka wangeela qofarratti hundooftee Ustaaz Abu Mu'aazii wajjin marii irratti gochuu dandeessaa? Ani wangeelatti namana wangeelatti waa'ee su kan si barsiisu garuu in case keeziin nagal No in case no in case No in case hin barbaannu please in case hin barbaannu wangeela keessaan baay'in isaanis Quraana keessan seenan hadiisa keessan seenan atilleen Quraana keessa son seenin hadiisa keessa son seenin takka Joon qoy takka atilleen hadiisa keessa waajii qoy waajii qoy Joon waajii disika waajii batabbati waajii qoy kaan jeekini waajii jeekini please ofiif godhu namni godhu jiru hin jiru no kijiba kun mute namni tokko ngooneni namni tokko ngoone mute yeah okay Joon Ustaaz Abu Mu'aaz